tarii namoonni baay'een keessanii dhageessaniitu waan kaleessa galgala ta'ee Koongireesii Ameerikaarraa isuman gammachuu koo dubbachuu barbaada. Isa argin dubbadhee booddee ayyaa sham hundumtuu akkam jirtu nagaadha. Welcome. Namni keenya karoo hundumaanii kana dhuguma hojii qabsoo Oromoo kana keessatti qooda fudhachuu eegalaa jira. Namoota kanaan dura calcal jedhan nan argaa. Kiristaanonni calcal jedhan baay'een illee kana keessatti dhufanii sagalee isaanii akka dhageessisaa jiran nan argaa. Namni tuduu namni ilaaluun namni utuduu namoonni cal jennee jiraachuun itti gaafatama namummaa itti gaafatama waaqummaadhaan nuu kenname waaqarraan nuu kenname iyyuu jala ba'uun taatu yoo waaqa wallaalle malee nama waaqan beennetu yeroo namni miidhamu cal jedhee ta'a. Nama uumama waaqaa uumuu waaqaa maaliif waaqni akka nama uume nama hin beennetu yeroo namni miidhamu cal jedhee ta'a. Creator in the creation nama nu bannetu. If you understand karuma amantaa Islaamas kara amantaa Kiristiyaanas kara amantaa adda addaasi uumaaf uumama nama wallaaletu waa'ee uumaan yeroo miidhamu haasa'uu dhiisee ta'a. Keessumaa warra Kiristiyaanaa keessatti wangeela wallaaluutu dubbii Waaqayyoo wallaaluutu akka nuyi warra miidhamaniif hin haasofne nu godhe. Namni wangeela beeku uumaaf uumama namni hubate. The creator and the creation namni hubate. Namni kamiyyuu nama adii nama gurraacha nama biyya keenya hin ta'in eenyuun iyyuu haa ta'u yeroo miidhamu cal jedheen ilaalu. Namni waaqa hubate dhuguma waaqa namni beeku waaqa isa nama uume namni beeku nama isa waaqni uume sana namni biraan yeroo miidhu cal jedhee yoo ilaale namni kuni waaqan beeku waaqa wallaaluutu akkati cal jettu si godha. Ugaatti waaqa hubachuu dadhabu. Really not understanding the creator, the purpose of the creator. Inni uume waaqni kun immoo sheerii godhame namoonni. Inni uume the God who created human. Maaliif akka inni uume? Purpose inni nama uumeef wallaaluutu calliyoo nama jechisiise malee namni waaqa beeku unkaan dhiiga ofii miti, unkaan lammii ofii miti, unkaan sanyii ofiirraa isa dhalate miti. Dhiigaa fi sanyiidhaan kan nutti hidhatee hin jirre yeroo du'u ilaaluuni waaqa wallaaluudha. Akka biraatti haasa'u namoonni bira dhugaadhaan isinitti namni wangeela dubbisee beeku namni waama waaqaa beeku waa'ee uumaa beeku yeroo namni miidhamu yoo cal jedhe hin na'u yoo ta'e hin birratu yoo ta'e hin gaddu yoo ta'e hin eekkamu yoo ta'e uumaaf uumamni hin galleef nama sana. Creator in creation in galleef creator in the creation in galleef nama sanaaf. Kanaafi namoonni amantanis namoonni namannis Oromoon hundinuu ergan takkaa sagalee tokkoon iyyuutu irra jira waa'ee saba isaati. Unkaan saba isaa miti saba adda biraadhaaf dhugaadhaan isinitti himan. Fayyaataa warri seentan wanti na gammachiisee haasoo barbaadu namoonni waan kaangiresiin kaleessa waa'ee dhimma Oromoof dhimma Itoophiyaa irratti baasee hin dubbisin jirtan yoo jiraattanii dhaqaa please dubbisaa. Oolaa website irraa dhattanii dubbisuu dandeessu. Facebookii kanarras jira. Oromoo Lawyers Association kan seenaa jimjimoon hoogganamu sabboontuu goota intala Oromoo dhugaadhaan isinitti kan akka intala sanaa garaana ciibsu hin jiru anaan. What a brave woman. You know, loltu sabboontu intala Oromoo. Mootummaa Itoophiyaa kana gita mootummaa Ameerikaatti kokkee qabee nama deemsisu. Yeroo kan wayyaanes ammas kana biyya kanarratti dhaabbata ishee wajjiniin hojjette Congress United States Congress sheerii godhaa video kana United States Congress nama 20 irratti malleessite high ranking congressmen and women irratti malleessisiifte. Haalli Itoophiyaa keessa jiru haala gadheen deemaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa karaa dimokiraasii jalqaba irraa sigigaatee dudduubatti deebi'aa akka jiru nama beekamaa sirbituu aayikanii uummata Oromoo human right fighterii akka ajjeesan ergasii immoo mootummaan Itoophiyaa nama heddumminaan akka ajjeese namni baay'ee mana hidhaatti galaa akka jiranii
dubbiin diimokiraasii Itoophiyaa keessatti gale gara dudduubaatti mucucaataa akka inni jiru, sigigaataa akka inni jiru, kun baay'ee kan nama yaachisuuf kan nama dhiphisu akka ta'e እና ኮንግሬሲን ኩኒ ስቴት ዲፓርትመንት ማይክ ፖምፔይ ትበሬስ the head of department of state ትበሬሰኒ ጉያጃ አተማ ግዱቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጅኒን ቁነምቲ ጎዳኒ falmitoota manidhaa keessa jiran falmitoota biyya keessa jiran wajjin quunnamtii godhanii daayaloogii jalqabanii deebisanii kaangireesitti akka inni riippoortii godhuufitu Mike Pompeo State Department headii kan ta'ettitu alaatti barreessan kaleessa dhugaadhaan isinitti maa kuni waa xinnoo miti. We need to celebrate this. This is the beginning of the end. Timini faranjiin waa tokko jalqaba dhumaati kun jalqaba afaan Oromooti makkamitti kan kaa'an bakka. It is the beginning of the end for Abiy government. The beginning of the end. Akka kanatti jalqaba gaa sigigaachuu jalqaba gaa amma. Mootonni irratti haasa'uu jalqabugaa, mootonni tuttumachuu jalqabugaa, horfuu jalqabugaa, maalitti jirta? Mootummaan kee nagaa eegsisaan jiru, dimokiraasii eegsisaan hin jiru, interestiin Ameerikaa eegamaan jiru. Kana jalqabugaa akkuma jedha, interestiin Ameerikaa kana keessatti eegamuu hin danda'u jedha. Gara caalu interestii isaaniitiif nu duwwaaf miti, mirga namaaf duwwaadhaaf miti. Interestiin Ameerikaa akka inni tuqamuuf jedhu beeku. Isa dubbisa, please hin dubbifne yoo ta'e yeroo baay'ee namni keenya waa dubbisuu hin jaallatu. Peejii lama duwwaadha. Inni kun firmaa koongiroosotaati. Inni kun waama isaan barreessan peejii lamaati. Ingilifa baay'ee salphaaf hubatamuu danda'uun barreeffame. Eenyu kan dubbate namni Ingilifa dubbisuu beeku hubachuu kan danda'u. Jarganii looyersii illee hin qabu. Wanta looyersoonni jargans woordii verbeejii nama confuse nama godhu. Baay'ee miidhegsanii barreessanii wanti tokko waa'ee amantii irratti wanti isaan jedhan jira. It's fine. Inni badaa amma kanatti nan cinqu. Garuu amma State Departmentiin really keessa seenee gaaffii gaafachuu mootummaa Itoophiyaa engage gochuu jalqabuun isaa dirqamataa maaliif guyyaa 60 keessatti akka deebistanii nu beeksiftan jedhee koongireesiin barreesseera. Seenaa jimjimoo in the hair team Ola Oromo Lawyers Association galata guddaa qabu, kabaja guddaa qabu. Website isaanii irra dhaqaa. Jarri kuni laabiistii bitataniiru baran horii guddaadhaan. Horii immoo isaan barbaachisa. Achirratti dhuguma dhimma Oromoo kun gita mootummaatti dhiibamee akka gaggeeffamu barbaadan dhaxxanii akkasiin websaayitii sanarraa horiillee akkasiin gumaachitaniif isin gaafadha. Ani hidhatan qabu isaanii wajjin akkasumatti seenaa wajjin see lamaan tokko haasa'eera garuu hidhata baay'een qabu. Keessa seenees waan isaan hojjetanii wanti isaanii hojjetu hin jiru. Garuu waa isaan hojjetanii fuulaa fuulatti nan beeka. Hojii guddaa hojjetanii kun waan nama boonsu. Kongireesota biraa kun barreeffamuuni ammayyuu bor waan tokko legislationii wayii yoo dhufe yookaan wanti tokko filoorii irratti yoo dhufe warra kanatu nu cina dhaabbataa jechuudha. Warra kana yaadatu yoo ta'e HR 129 dha fakkaata. Inni kanaan dura takka lakkoofsa isaa waliin dhaana of galcha. HR 129 dha fakkaata. Yeroo mootummaan achirraa kee mootummaan Itoophiyaa scramble godhee jijjiiramni dhufe irratti labsanii yeroo sana mootummaan filoorii kongireesii irratti dhufe kongireesonni irratti vootii godhanii mootummaan Itoophiyaa kuni mootummaa nama miidhuu nama nyaatu akka ta'e akkasitti jalqabe ammas kunoo jalqabe bakka. Galata Waaqayyoo nu dhagaanii amma kana kun mootummaa Oromooti namichi kun Oromoodha ma akkas jettu tunuun hin jedhin kunoo irratti jalqabaniiru. Waan nama boonsu meesheerii godhaa viidiyoo kana waan nama boonsu gammachuu kana haasa'uun barbaade injifannoo jalqabaati kun. Dhiibbaa qeerroon biyya keessaa godhaa jirtu guddaa ta'e akka jirutti kunoo biyya Ameerikaa keessaa immoo dhiibbaa nuyi hiriiraan godhaa jirru. Kunoo immoo looyersonni keenya walitti dhufanii laabii bitatanii kanatti immoo mootummaa Ameerikaa influensii gochuu irratti hojjetaa jiru. Kun waan gaariidha. Kun waan dinqiidha. Duriyyuu karaa hojjechuu wallaaluu fuchatti baasuu wallaaluutu nu balleesse. Inni akkasii kun deeggaramuu ture jira. Yaada duwwaa miti gaa horiidhaan deeggarama. Eessaanan gargaara eessaanan waa buusa warra jettaniifi ilaa kunoo gargaara seenaa jimjimoof hair team Oromoo Lawyers Association gargaaramuu qabu deeggaramuu qabu laabii bituu jarri kun takka volunteeriidhaan hojjetu. Ofii isaaniitii iyyuu takka hojii isaanii dhiisanii kana godhu adaraa dhaqaa gargaara. Isa kanan dubbadhee darbuu barbaade. Sheerii naa godhaa viidiyoo kan gammachuun koosa kan. Inni garuu ergi kaleessa waa tokko baay'eetu kan yaachisu sabni Oromooti kana himuu ja'aasoo manna irra jira namoota Facebook irraa na dhaggeeffatanii waan ta'e yaade engadda waan tokko dubbadheera. Baay'ee xiyyeeffachuutu nurra jira. Focus gochuutu baay'ee focus gochuutu wanti xinnoo asiif achiin taatu naanee birrannee walirratti ka'uu walirrabsuu walloluun kun adaraa akka hin jiraanne maaloo wanta guddaa isa ta'e akeeka guddaa isa ta'e dhimma Oromoo isa gurguddaa irratti xiyyeeffannu. Oromoon gurbaan tokko KTV irratti yoo haasa'e dubbiin kaasinaa yoo namni waa jedhe walirratti hin duulinaa waan guddaa nu dura jiru xiyyeeffannu waa'ee xiyyeeffannoo focusing on the mission, focusing on the goal, focusing on the end game.
focus on the end game. End game in Oromo man. Galmi qabsoo Oromo man. Akka nama tokkotti beektu kan. Galmi qabsoo Oromo man. Kana wanta dubbadhu fan qaba. Amma jarri kuni Oromo kana akka gowwaatti lakkaa'u mootummaan jiru kun akka gowwaatti lakkaa'u. Ammas waa tokko fiduu jalqabaniiru amma Facebook kanarraa waa tokko dhufuutti kaateet. Maal nu gochuuf distract nu gochuudhaaf. Wanta nu irra jirurraa galma keenyarraa distract nu gochuudhaafitu waa tokko agar. Amma Facebook kanarraa OMN biyya keessatti eeyyamamee fi deebi'ee banamee akka hojjetu eeyyamamaa fi jira waan akkasii odeessuutti kaaniiru. Inni kuni distract akka nan gooneen nama keenya kadhachuu barbaadetti dabarsaa walii dabarsaa dhugaadhaan isinitti man Oromoon ka qabsaa'aa jiruu fi OMN'n deebisee Finfinnee keessatti banuudhaaf miti. Qeerroon qarreen uummata Oromoo sabni Oromoo ka qabsaa'aa jiruuf kan lolaa jiruuf kan itti ciniinnate biyya keessatti du'aa jiruu fi OMN deebisee banuuf miti. Na hubadhaa dhumatti isinitti hima daftanii maaliif akka jettanaa hin jedhina. Oromoon kan inni du'aa jiru qabsaa'aa jiru qeerroon asii biyya kana hiriirri kunoo akka seeraa jimjimoo faa gita mootummaatti kan inni qabsaa'aa jirruu fi Jawaariin hidhaa baasuuf miti. Baqqalee hidhaa baasuuf miti. OLF warra hidhaatti galan baasuudhaaf miti. Jaalli Daawit Ibsaa lafanii quumi sireenyaa keessa jiraatu keessaa baasuudhaaf miti. Ultimate goaliin qabsoo keenyaa isa miti. OMN deebisuu miti. Jawaariin hidhaa baasuu miti. Deebinee immoo Jawaariin hidhaa baafnee Prime Ministerii gochuuf qabsaa'an jirru Oromo. Obbo Baqqalaa hidhaa baafnee Prime Ministerii gochuudhaaf qabsaa'an jirru. Daawit Ibsaa Presidentii Oromiyaa yookaan Prime Ministerii Itoophiyaa gochuudhaaf qabsaa'aa hin jiru Oromoon kana miti. Isaan kun yoo ta'ani OMN'n yoo Finfinneetti baname Jawaar faa hidhaa yoo baafaman Obbo Baqqalaan faa hidhaa yoo baafamani by productii qabsoo keenyaati malee galma qabsoo keenyaa miti. Firii qabsoo keenyaa ishee nuyi karaarraa funaannataa deemnuudha. Isinii gala waa xixiqqoo nuyi karaarraa qabsoo keenyaan galmeessisiifnee funaannataa deemnuudha malee galma qabsoo keenyaa miti. Na hubadhaa galmi qabsoo qeerroof qarree galmi qabsoo Oromoo wantoota kana qalbiitti naa qabadhaa. Inni tokkoffaan gaaffiin Oromoo gaaffiin ofiin of bulchuu, gaaffiin Oromoo gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffiin Oromoo gaaffii walqixxummaa, gaaffiin Oromoo gaaffii demokraasii, gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Qabsoon hamma kanaatti hin dhaabatu Oromoo adda baasii qulleessi himi. Amma gadi baaftee akka nama kaarotii nama dura qabu biyya kana carrot and sticks maanni isa kaarotii jaallatu kaarotii nyaachiftee bulchita. Isa kaarotii didemmoo uleedhaan garaftee bulchitaa jedhu warri biyya kana carrot and sticks waan jedhan qabu biyya kana. Lafuma hojiitii amma sistemii akkasii gargaaramu amma bara kanallee kun hin hojjetu gadheedha dhiisaa bulchiinsa keessatti sirna leadership keessatti carrot and stick gargaaramuuni hojii balleessaa gadheedha hin godhinaa jedhu. Amma yeroo lafa hojiitii hojjetaama bulchitan iyyuu maanni ishee silxaana jaallattu ishee promotionii jaallattu ishee bonesii jaallattu hin laattaaf lafa hojiitii hojjetaa. Ishee kaarotii jaallattu kaarotii laata. Ishee hojjetaa diddeessi rakkiftee kan hundi dhaga'uu diddu stick carrot and stick jedhan isheen immoo maanni hin garaftaan jechuudha. Maal goota irratti barreessitaa hojii dhaariita. Carrot and stick gargaara. Mootummaan kun kana gargaara. Akka maanni amma OMN isa nurratti cufe deebi'ee manuu banee akka wanta nu injifannoo gonfanneettitu nu yaachisuu barbaada. OMN bansiisuu mirga keenya malee injifannoo gonfachuu miti. Hin dagatinaa injifannoon the ultimate goal, the big goal. Gooliin ni guddaan, galmin ni guddaan, kaayyoon ni guddaan, akeekni ni guddaan isa nama isinitti meedha. Gaaffii ofiin of bulchuu, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffii walqixxummaa, gaaffii dimokiraasii, gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffiin keenya hamma gaafi kun hundinuu argannuutti qabsoon Oromoo halkan tokkoo fi si'a tokko qabbanaa'uun irra hin jiru, si'a tokko dudduubatti deebi'uun irra hin jiru, si'a tokko dadhabuun irra hin jiru. OMN bantes, Jawaariin hiiktes, Baqqalaa hiiktes, OLF iddootti deebiftes, Abiyin yoo irraa buufteeyyuu hamma gaaffiin kun hundinuu deebi'utti Oromoon dudduubatti deebi'uun irra hin jiru. Akkuma dhageessanii qondaaltonni mootummaa waraanaa qeerrootti ba'anii yoo nuyi OMN banne hin dhiiftu. Yoo nuyi Jawaariin hidhaayigne hiriira keessan hin dhaabdu qeerroon sagalee tokkoon wal geesse hamma gaaffiin Oromoo deebi'utti hin dhaabnu jette qeerroon. Lubbuun see bulu.
lubbuun see bulu. Kanaafi Oromoo adaraa xiyyeeffadhaa. Oromoon ittimaa abbaa barbaadetti. Oromoon qarreef qeerrooni OMN banuuf qabsaan jirru. Jawaarin hiksisuuf qabsaan jirru. Baqqalee Garbaa hiksisuuf qabsaan jirru. Daawwid Ibsaa hiksisuuf qabsaan jirru. Isaaniin mootota gochuuf qabsaan jirru. Jawaarin Prime Minister gochuuf qabsaan jirru. Baqqalee Garbaa Prime Minister gochuuf qabsaan jirru. Daawwid Ibsaa Prime Minister gochuuf qabsaan jirru. Kan nuyi qabsaa jirruuf wantotan isinitti hime gaaffii ofiin of bulchuu, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffii dimokiraasii, gaaffii walqixxummaa, gaaffii abbaa biyyummaa. Qulleessii adda baasii beeki waan qabsaa jirruuf. Kanaafi boryoo manni baname kaanee sirbinee akka injifannootti wenne hin daganna kaayyoo keenya. Namichi kun waa nama dura qabee nama dagachiisuudhaan amma Jawaar faayiduudhaanitu du'a Hacaaluu nu irraanfachiisuu yaale namichi kun. Hubadhaa. Jawaar faayiduudhaani du'a Hacaaluu isa ajjeese nu irraanfachiisuu. Dabal utuu Jawaar fayyifamnu waa'ee du'a Hacaaluu amma firdiitti nuuf dhufu kan jedhu yoo haasaa jirraama jedhaan jirru bar hin irraanfanne hin daganne maaliif Jawaartu dhukkufate nuun jedhan amma TV irraa Jawaartu dhukkufate naan wayyoo hidhaa keetti du'uuf jedhanne totally waa'ee haqa Hacaaluu Hacaaluuf mirgisa justice for Hacaaluun amma sammuun keenya hundumaa keessa mafakkirii keessa jiraama hin jiru maal godha namichi waa'ee Jawaaritti nu deebisa waa'ee Baqqalee Garbaatti nu deebisa dhukkufatee du'uuf jedha isatti nu deebisa maal nu irraanfachiisuuf haqa Hacaaluu akka nu hin baasifne isa nu irraanfachiisuuf ammas kanuma godha namichi gaa maal kaayyoonsa amma OMN bane OMN dhufanii gaafa achi raasotu kaani kun injifannoo organiira akka barbaanne Oromoon biyya keessa haasaa jira waan biraa immoo akka kanatti amma immoo Jawaariin baaseetu maal godha isa kaan immoo isa guddaa nu irraanfachiisa egaa ijoolleen kanaan booddee maaduunaa Jawaar faas ba'aniiru duddubatti deemina kanaan booddee karuma politikaa faa Jawaar faa nuufa lolanii nuufa mo'anii kanatti deebi'a akka akkasin taane dala yoo akkas taane qeerroof qarreen 200 wayi dheengadda 7 kana keessatti du'anii dhiigi isaanii akkasumaan lafatti bade adaraaya sabako dabarsaa kana namaaf nama hundumaaf yoo bor Jawaaris unuma ba'a dhugaadhaan isinitti namichi waan qabatu wallaalee qeesii sheekii meeqaa beeta mangistiitti waamee sagachiifataa jira waan qabu waan gadhiisu wallaalee dhugaadhaan isinitti warra raajiitti xibaartus waammataa jira kanas hin waammataa sanas hin waammataa waan qabu wallaalee waama dhaga'uu barbaade namichi ofii isaatiiyyuu fayyaatti golgolaa'ee du'uuf deema Abiy Ahmed wantu kun waa isaa yaaddeena inni it is a matter of time he will go down Abiy Ahmed he will go down Prime Minister Umar umurii sin dheeratu namichi dhugaadhaan isinitti hima umurii sin dheeratu waggaayyuun dheeratu ji'ootaan lakkaa'amaadha kansa kanaaf bor Jawaaris yoo hiikan injifannoo miti kun firii qabsoo keenyaati eeyyee firii qabsoo keenyaati waan karaa kanarraa funaannataa deemnu firii qabsoo keenyaati Jawaar yoo hiikame Baqqalaan yoo hiikame addi bilisummaa Oromoo warri hidhaman hundinuu yoo hiikaman woy namoonni bebeekamoon keenya yoo hiikaman amma mootummaa isaa keessa namoonni gananii keessaa bahutti yoo ka'ani kun hundinuu firii qabsoo keenya wanta nuyi godhaa jirru firii qabsoo keenyaati garuu galma qabsoo keenyaa miti free you know the byproduct shejettu faranjin byproduct of the qabso the final product ini bilisummaadha final product in qabso keenya bilisummaadha hin dagatin mirga ofin of bulchu mirga walqixxummaa dimokiraasii gaaffii ofin of bulchu gaaffii hiree ofin murteeffachu galmi qabsoo Oromoo kana galmi qabsoo Oromoo Abiy silxaana gadhiisu miti galmi qabsoo Oromoo qondaalonni bilxiginnaa gadhiisanii ba'u miti galmi qabsoo Oromoo namoonni ka'anii Abiy irratti ka'u miti inni kuni free isaati the by product of our qabsoo the ultimate product the ultimate goal is ofin of bulchuu mirga abbaa biyyummaa hiree ofin murteeffachuu dimokiraasii walqixxummaa kana the final product galmi qabsoo Oromoo kana hin dagatin Oromoo please yoo bor Jawaarii kame sirbaan machooftee ofii hin gatin OMN bor Finfinnee keetti deebisanii yoo banan sirbaan machooftee ofin wallaaliin gammachuun walchooftee ofin wallaaliin kaarotii xixinnoonni si dura qabu kanaan machooftee ofin wallaaliin yaabii ammayyuu galmi keenya hamma gaafa ati achirraa sokkite nafxenyaan iddoo isaanitti deebi'anii Oromoon mirga abbaa biyyummaa deeffate mirga lafummaa deeffate dimokiraasii deebisee abbaa barbaade filatee ofin akka of bulchu hamma goonutti qeerroof qarroon manatti hin deebinu diaspora manatti hin deebi'u mootummaa biyya lafaa influence gochuurraa dudduubatti hin deebinu the ultimate mo'icha isa dhumaa hamma gonfannutti dudduubatti hin deebinu
kanaafi ila hin agartu OMN kana simbanu deebisanii Jawar kana si asuma fasi maalifi walitti galagalu amma namichi fira dhabaa jira namni isa professor Petros Bayyane whatever wanta ni barreesse tokko dubbise baay'ee na dhibe Jawar hiikamuu baatesi mo'eeraa jedhe baay'ee na tole is how he described it Jawar warri hidhamanii Baqqalee Garbaafa yoo hiikamanis yoo hidhamanis hidhaa keessa yoo turanis hidhaa keessaa yoo ba'anis mo'oodhaa jedhe injifatanuudha warra injifataniidha dhugaadhaan isinitti dubbiin kun dubbii dhugaadha achi keessa yoo turanis himmoona achi keessa yoo ba'anis himmoona mooneerra nuti jabaachuu duwwaa barbaachisa kunoo akka warra seenaa jimjimoofa akka kana warra hojjetanii isaaniin gargaaruu nu barbaachisa tokkummaa keenya jabeeffannee ultimate isa ta'e Jawaari dhaabeef hin sirbina OMN banameef hin sirbina ultimatiin galmi qabsoo Oromoo Jawaarin hiiksisuu miti galmi qabsoo Oromoo Baqqalee hiiksisuu miti galmi qabsoo Oromoo OMN banu miti galmi qabsoo Oromoo gaaffii ofii ofiin of bulchuu gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu gaaffii walqixxummaa gaaffii dimokiraasii gaaffii abbaa biyyummaati hamma gaafa kun hin taanetti qabsoon Oromoo xumura hin arganne xumura sin argatu qeerroonis hin galu ittimte qeerroon amma jala deebiin itti haasaa jiru qeerroo ishee diddee shaan qabatte ajjeesis waan godhu gaafa wallaalu yoo maal goone manatti deebitudha ni gaafachuutti ka'an hamma gaafa mootummaan Oromoo deebitutti hin gallu ette ijoolleen hin galinaa isinis asii warri hiriira baatan hin gallu manatti hin hiriirra warri gita mootummaatti falminu hin falmina mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuu itti fufna adaraa keessan wanti xinnoo kanaan walitti himaa wanti xinnoo kanaan hin machaa'ina wanti xinnoo kanaan hin sirbina wanti xinnoo kanaan hin dagatina qabsoon keenya jabaatee itti fufuutu irra jira please this is what I beg you qabsoon keenya jabaatee itti fufuutu irra jira dhugaadhaan isinitti hima namichi amma waan qabatu waan gadhiisu wallaaleera Firoomtimti isaayyuu warrumti bilxigee kuniyyuu rakkina guddaa keessa jiru isaanumtiyyuu dhibee guddaa akka inni itti fidu argaa jiru muddama guddaa keessa jiru namichi beeta mangistii keessa halkaniif guyyaa bu'a garatti qabu wallaale gadi ba'ee inni sagalii akka wanti biyyi fayyaa ta'e akka wanti biyyi nagaa ta'e waan meeqa footoo kaasee iddoo kana dhaqee footoo ka'e akka waan tokko biyya keessaa ta'an jirretti inni ta'e taaktikiidha amma namni maanni image uuma barbaada yeroo gabba'u waa ta'an jiru rakkinni hin jiru kan jedhu image portray gochuu barbaada bi maal gochuudhaan akkuma namni waa hidhamaan jirre akkuma namni waa du'aan jirre akkuma tisisi tokko illee du'aan jirreetu የምል ብልጽግናችን ምን ኩኖ በዚህ ቀጥሏል አገራችን ልማቷ እንደዚህ ሆነዋል ኩኖ በቃ እቺ የተፈጥሮ ሀብታችን ዋንተ ከነ ሁንዱማ ከን እንጎደ ኡጋ ዋቀዮ ዋንተ ሰለቀላ ለቲ ቶሌ ገመደ ሚት ኢሬስ ገሩማኒ ነሙ ሁንዱኑ ዋነል ነጋ አከደ የማጅሩ ቢጂ ነጋ አከደ የማጅሩ ኢሜጂ ሰነ ሲሉ he is trying to picture he is trying to draw the picture that everything is okay everything is fine betu nammi yero kana godu rakkatu mal jecho kete betu mini everything is not fine it should if somebody is trying to make things look like fine that means everything is not fine amma everything in fine tanan everything in fine ita usa gadi batani mullisu sin barbaachisu mitem nammi sooresi Donald Trump ra kan darbe an soores of in injedu malif sooromisa akkumatti mullata namni waan gaariin deemaa jiru mullifachuudhaaf gaarii deemaa jira jedhee mullifachuudhaaf rakkatu maaliif hojii isaatii ma waan ta'eef namni garuu nagaa fakkeessuudhaaf tasgabbaa fakkeessuudhaaf gadi ba'ee rakkina akkasii godhu tasgabbiitu hin jiruuf tasgabbii fakkeessuu barbaada nagaatu hin jiruuf waan nagaan hin jirre fakkeessuu barbaada it is human psychology human psychology sana gargaaruu ta'an taphachuu barbaada it's just playing with uneducated warri barate kana warri galeefi warri fidalli galeefi eessaa kana gowwaadhaan hoolaasee nama kan hunduma Oromoon has millions educated brilliant or akamitti takka eenyuun akka ni goomsu yaadu naangalu dhugaadhaan isinitti inni sagala akka godhuufi it's a psychological play it's a psychological game Oromoon amma kanan beeku Oromoon attamitti kanan beeku balbala isaa du'aa jira namni abbaatoo du'aa jira haadhata du'aa jira Addis Ababa keessaa miti kan inni du'aa jiru Harar keessaa du'aa jira Arsii keessaa du'aa jira Baalee keessaa Wallagga keessaa du'aa jira namni psychology wajjin taphatan iyyuu beekuun akkoo takka gaariidha this guy is just he dhugaa waaqayyotaan sammuu dhabeera Dr. Abiy I'm sorry I feel bad for him sammuu dhabaniiru Dr. Abiy it is sad kanaafitu gadi ba'ee sagal footoo ka'aa tafaxiroo habtaachiin jedha maaloo jedha keessaatu abiddi qabatee jira nu ficcisiisaa jirta namni keenya dhumaa jira
sigali callan itaa'uu hin danda'an bar borisaanitti dhufu ka akkamitti warri kaadiroota bilxiginnaa abii kana wajjin jiru attamitti nama tokko filatta nama miliyoona 50 dhiifte you gotta think about this namni ko atu iyyootu ta'e hin cinqamta anaafatu atu ta'e iyyuu namni miliyoona 50 siinuun lolaa abii tokko hojii yeroo dhaabatu harkaan irribisin qabu irribisin qabu akkamitti si qaba haadha manaa wajjin gaafa walloltu yoo akkamitti irribisi dhowwu yaadi abbaa manaa hojii yeroo walloltu amma akka irribisi dhowwu yaadi nama wajjin lafa hojiitii wal buutu amma akka inni shis jeequ yaadi namni miliyoona 50 wajjin wallole rafee bulattanii yaaddu ammasin maanni kan attam goona attam ta'uuf deemna nu baasaa kun dhuguman jiraannaa saba kana wajjin bor cinqii keessa jirum jedhu kun inni kun a simple psychology cinqii guddaa keessa jiru isaaniyyuu nyaatanii wal balleessu isaaniyyuu nyaatanii wal fixu kanaatiifi adiraa keessa wanti dubbachuuf dhufe ishee makanan dubbachuuf dhufe waa'ee hin gowwomina carrotiidhaan with a carrot do not be deceived with a carrot OMN banuun it is a carrot kaarotii nama dura qabanii ishee kaarotii nyaachuu jaallattu jechuudha kaarotii nyaachisuu jechuudha kanaatiifi jawaarinis yoo hiike waaqayyoof galatu kadhata keenya firii qabsoo keenyaati hin galateeffanne waaqayyo hin gammanna garuu the ultimate goal isa miti isaaf hin qabsoomne nuti dubbii maal godha Donald Trump biyya kana keessaa yoo laaltanii rakkina uume rakkinicha immoo ofuma isaatii furee galatatti argachuudhaaf godha agartaniitu Donald Trump hojiin isaa warri isa jaallataniif amanaa godha garuu intini makoorraa assessmentii koorraa Donald Trump always creates problem then he solves the problem rakkina isa uume sana ofuma isaatii immoo hiika ofii uuma ofii hiika nanii kedhee immoo galata fudhata imagine this abiyyi kanuma acaaluu ofii ajjeesa jawaar faa ofiidhe OMN ofii diigee balleesse jawaar faa ofiidhe lafa dubaatti nama wanjalan goone nama waan tokko hin goone ofiidhe amma ofii hiikee immoo galatatti fudhachuuf ofii hiikee immoo yookaan OMN ofii isaatii banee akka goota ta'ee deebinee nuu baneetti achi as ba'uudhaaf jaalalaanis haa ta'u humnaanis haa ta'u miidiyaan Oromoo biyya Oromoo irratti numa deebi'a jaalalaanis haa ta'u humnaanis haa ta'u ijoolleen Oromoo hunuma hiikamu mana hidhaati whether you like it or not one way or another by all means necessary hunuma ba'u kun yeroo fudhata ta'a dafee ta'uu danda'a yeroo fudhachuu danda'a ta'a kanaaf waan isa galateeffannu qabnu firii qabsoo keenyaati jaallatee immoo nuun hiiku gaafa kokkeetti qabamu malee he is already kokkeetti immoo qabameera kanaaf ishee kana jedheetanii asuma irratti dubbii qofixa gaaffiin Oromoo gaaffii ofiin of bulchuu gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu gaaffii walqixxummaa gaaffii dimokiraasii gaaffii abbaa biyyummaati kan nuti falmaa jirruuf lolaa jirruuf qabsaa jirruuf OMN Finfinnee keetti deebinee banuuf miti Jawaariif Baqqalaa fi Hamzaa fi OLF hidhaadha hissisuuf miti kan inni lotaa jirruufi bilisummaa uummata Oromoo mirga uummata Oromoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf hamma gaafa kana taanetti isinis warra jirtan manatti hin galina qeerroon manatti hin galu hundi keenya hamma dhumaatti akka dandeettii keenyaatti akka humna keenyaatti ani qabsoo lolaa keessan galu yoo itti qabeenya keetiin ani qabeenyan qabu yoo jette dandeettii keetiin yaada keetiin kadhata keetiin pray if you are a Christian sabiko miidhamaa jira yoo waa keessa lixu yoo jette pray kadhati immoo hojii barbaadammoo kadhati immoo hojii wayii barbaada waa keessa duukaa buusu sirra jira kadhata sana duukaa horii kee wayii yookaan duukaa buusi iskilii kee wayii yookaan duukaa buusi waami namoota kana jajjabeessuudhaan waa tokko godhi do something Oromoon hundinuu qooda fudha Islaama Kiristaana qeesii sheekii budaa qaallu Oromoon hundinuu kara danda'een fuula danda'een itti gadi ba'uutu irra jira isa kana godha qabsoon keenya define Oromoon hundinuu define gochuu danda'u ture takka gaarii miti nu waa define goone lafa kaa'utti maaliifi homeworkii keenya hojjennu bakka biyya keenya barbaanna ka mirga keenya barbaanna ka jenna malee what do we exactly want waan jedhu qabatama lafa kaa'annee articulate goone namatti mudadhamna be articulate amma lafa sanii naqeera wanta nuyi barbaannu waan adda addaa namoonni haasa'an irraani articulate gochuu yaaleen waan namoonni kaka'an maal barbaada Oromoon xuruutti afaan kootiin articulate gochuu yoo dadhabede maal barbaada Oromoon kan jedhu waan namoonni barreessan nan dubbisa so that I can understand of you go to beeka garuu articulate godhe in a political term in an understandable term namni yoo na gaafate faranjiin yoo na gaafate namni tokko yoo na gaafate akkamitti articulate godha gaaffii Oromoo kana jedheen yaada ofii kooti akka kanatti articulate godha gaaffiin keenya ofiin of bulchuu
gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffii walqixxummaa, gaaffii demokraasii, gaaffii abbaa biyyummaati. That is. Kanaafi please jibban qabnu nu eenyudha. Amaaran jibbinu, Tigreen jibbinu, sabaaf sablammiin jibbinu. Kan akka Oromoo jaallatee of keessa busheeyyuu hin jiru. Namnumti kanaan nu wanajjaluyyuu cubbamaa keessaa cubbamaa sagadeedha. Namumti kanaan kan nu wanajjalu. Oromoo namni Oromoon sabaaf sablammiin jaallatu sabaaf sablammii miidha jedhu. Nama seenaan beenne, nama dhugaan beenne, nama yakkamaadha namni sun. Miliyoonii 12 jettu I don't know meeqa akka nama jedhan Oromiyaa keessa sabaaf sablammii jiraachifne mana barumsaa keenyatti baratanii nurratti nagadanii nurratti sooromanii gadiyyuu nu qabanii nu arrabsanii nu keessa bulaatu Oromoon nama miidha jedhanii namni nu wanajjaluuni wanjala keessaa wanjala guddaa. Tigraay keessa jira moo namni biraan sabaaf sablammiin? Lafa Amaaraa keessa jira sabaaf sablammiin? Namni tokko jira. Oromoon biyya Amaaraa keessa jiraatu tokko jira. Jireenya koo jedhe hin jiru. Guraageen unnattu biyya Amaaraa. Guraageen unnattu biyya Amaaraa. Eessadatti Guraageen? Biyya Oromoo. Eenyu kan suuqii kennee fi suuqiitti kireessee manatti gurguree lafatti gurguree akka isaan Oromoon kan godhe eenyu? Amaaraa? Tigreedha? No, it is us guys. Waan hin taane nu wanajjalu nama gaddisiisa. Topiikii koo walan deemu ishee makanan isin taasa'uu barbaade viidiyoo kana sheerii naa godha nama hundumaa bira ga'u Oromoon maal akka barbaadu artikuleetii godhu akka hin daganne waan xixinnoo mootummaan kun akka waa waanuu goote akka waa waanu gaaffii deebii keenyaaf gaaffii nuu laatte waan shishifii isheen gootuun akka machoofne hin machaana Oromoon daftee waa xinnoo machoofte sirbuu jaallatti annuun isuman jibbaan kaatee malafa cirbiteen sirbeen bakka hamma gaafa kaayyoo sadhumaa sana bira geessutti lafa cirteen sirbeen waan xinnoo OMN yoo si banani kiisii keessa kaadhu bira darbi galma qabna galmi keenya kana miti. Jawaariin yoo hiikanii moo'icha keetii kiisii keessa kaadhu bira darbi. Baqqalaa yoo hiikanii moo'icha keetii kiisii keessa firii qabsoo keetiitii kiisii keessa kaadhu bira darbi. Gaafiitiif baatee sirbitu gaafa Oromiyaa guutummaa kontrool gootee Finfinnee qabattee alaabaa Oromiyaa Finfinnee irra dhaabdee mootummaa ofii keetiin filatte mootummaa sana gaafa dhaabbatte walgeenye kumkuma sirbina. Dhugumaan isinitti himan. Hin sirbina yeroo isin jedhu warra kiristaanaa akka biraatti nan fudhatina. Inu taalla hin gammanna inni faarsitu faarsi inni sirbitu it doesn't matter what you do. Gammachuu kee akka beektutti akka amantutti gaafa hamma gaafa sanaatti keessa keenyatti gammanne wantoota xixinnoo kana kiisii keessa kakaanne isa guddaa sanaaf qabsoofna. Hajabaan nu walii wajjiniini artikuleetii godhaa fedha keessan waan feetan. Ijoolleen keenya hunuma hiikamu. Waa tokko hin shakkina. Firdigeetii keessas olii gadi naannesites asii naannesites achi naannesites unuma hiiku. Yoo hiikan malee fuulduratti tarkaanfachuu akka hin dandeenye beeku. Dhugaadhaan isitti hima. They are stuck in a mud. Isin egaa lamaantiin jedhu. Makiinaa laaqii lixxe beektu laaqii gadi fagoo keessaan baane lixxe. Mootummaa nabii akkasi. Yoo Jawaariin hiike malee yoo Baqqalee Garbaa hiike malee hidhamtoota kana yoo hiike waan hundumaa iddootti deebise malee filmaataafis fuulduratti deemuu hin danda'u bulchuudhaafis fuulduratti deemuu hin danda'u. The guy is dead. The guy is stuck in a mud. Makiinaa laaqii lixxe namni baasuu hin dandeenye yoo jedhu kun hidhaa malee bulchuufis fuulduratti deemuu hin danda'u. Namoonni kun hidhaa jiranii filmaataafis fuulduratti hin deemu. He is dead. He is stuck in a mud. Garatti socho'uu danda'u. Dhugaadhaan isitti aaktii gochuu danda'a. Waan meeqa sobee kabaroo dallaquu danda'a. Waan meeqa garuu makiinaa laaqii lixxee ba'uu hin dandeenye. Laaqii isa xixinnoo namni keessaa dhibee baasu isinitti hin fakkaatin. Dhaqxaqii isa mudhii ga'u hamma isitti gadi liqimsu keessa lixeera namichi hamma mormaatti liqimfameera. He can't move forward. He can't move backward. His choice is to let those people go. Every single Oromo prisoner gadhiisu malee namichi kun fuulduratti socho'uu hin danda'u. Yaa Waaqayyo. Ofiin finyoo ofitti kaa'u Waaqayyo nama oolchu. Dhugaadha isiite namichi kun finyoo ofitti kaa'e. Fayyaatti finyoo ofitti mootummaa isaattis finyoo ofitti. There is no end game. Namichi kun end game calculate godhatee illinne. Keeyaasii uumuu barbaade malee. Dismantling godhaanan diiga waan jedhu yaade malee akkamittan isa booddee akkamittan fuulduratti deemaa yookaan akka itti dudduubatti deebi'ee riifoormii godha waanta jedhu qalbii isaa keessa hin jiru. Namichi kun he is dhugaadha isitti
he drowning godheedha hamma morma isaatiitti drowning godheedha Dr. Abiy rakkinatti gidiraa keessatti. Kanaatiif raajotaaf xibaartuu ofitti waame naa karadhaa kana keessaa na baasaa karaan fuuldura maalii jedhee beeta mangistitti halkaniif guyyaa raajota sabduu ol guuree ofitti raachisaa jira. Warroo namoota beekan dhugaa lafa jirtuudha kun. Raajotitti yaatee garatti qabdu wallaalteetti raajoti kana godhi sana godhi jettee. Eeyyesi duukaa jira waaqayyo kana godhi eeyyesi duukaa jira waaqayyo kana godhi jettee namicha laaqiinni keessaa baala keessa liccifte amma garaajiin eessaa na baaftu sobdeetti galchitee eessaan baaftamu dhugaadha isiitum raajota sobduu xibaartuu Itoophiyaa keessaa ani isaaniifan boo'e dhugaadhaan isinitti man ani isaaniifan boo'e itti afuuftee waan waaqayyoon jenne jedhe jette waan waaqayyoon dubbanne waan waaqayyo itti himne itti himtee xibaartuu fi qaalluunii finfinnee keessaa warri horii namarraa guuttee maqaa waldaatii fi maqaa amantiitiin suufii akka pimpii warra biyya kanaa kaa'atanii sa'aatii birrii uryeessarraa horii kun sa'aatii kuma meeqaa suufii birrii meequmaa kaa'atanii akka qaalluu finfinnee raasaan kuni beeta mangistitti ol yaa'anii namicha kanaan dhaqii loli himmootaa dhaqee akkuma mooticha akaazii inni macaafa moototaa boqonnaa 26 keessa jiraame kutaa sana irratti dubbisee dubbachuu barbaadeen ture yeroo tokko raajonni 400 wayi dhaqi mootaa dhaqi mootii dhaqi sooriyaa loli mootaatti hin jedhan dhaqi loli raajonni 400 raajinni tokko dhufee garuu mootu edeen nagaanuun galtu lafa sanaatiitti hin jedhe akkuma namni waaqayyoo sun jedhe ta'e raajiin 400 haasa'uun namicha noolchine raajii tokkitti waan qulqulluu haasofte du'a turtti dhufe namicha sana raajonni kuni soba itti manii onneesaa maanni paampi godhanii akka baluuni onneesaa dhiitessanii akka godheeyyee moota dhaqisiin jedha godhisiin jedha barbadeessisiin jedha diigisiin jedha mancaasisiin jedha anasii wajjiniin jedha waggaa kuma moota yamootii siin jedha waaqayyo gooftaan maccaa jettee timtee amma namichi laaqii keessaa ba'uu hin dandeenye amma mormaa ga'u lixee raajin ittoofu malee keessaa of deebisu yaalaa maarshiin beektu raajin biyya Itoophiyaa yoo dufiit maarshii duwwaadha fakkaata amma namichi amma dinaatti dhugaadhaan isinitti hima isaaf raajonni isaa wal qabatanii badu waaqayyo misikirii gooti isaaf raajonni sobduun nafxanyootaa achi keessaa xibaaranii Daani'el Kibirati asiinitu qorichatti godha nan gaddi namicha keenya sanaaf dhugaa waaqayyo naaf maa gadditaa fi nama gadheedhaan jechuu dandeessa inni kun asiinitti xibaara tiyeertii ortodoksii keessaa raajonni kun immoo asiidhaan waan meeqatti itti xibaarte namichuu rakkate dhugaadha isinitti hima kana waaqni kara beekuun keessaa isa baasu hin kadhannaa fi waaqayyo kara beeku isaa dhugaa akka inni miidhamu akka inni du'uun barbaadu amma namoonni natti gaddoo dandeessu yeroo akka jedhu namichi kun yoo waaqayyo karaa beeku keessaa isa baase saba keenya keessa rakkina keessaa baase waaqayyo gar tokkotti akka naannessuun barbaada eenyu akka du'uun barbaadu eeyyi ajjeeseera namoota keenya isa seeratti dhiyaata waaqayyo dubbii waaqayyo suma kanatti mana namni waan jallaa hojjete seeratti dhiyaachuun isaa dubbii waaqayyootiinis deeggaramaadha namni nama miite namni nama balleessite eenyuyyuu maan ta'in eenyu abbaa ishee eenyuyyuu waan ta'in obboleessa kee obboleettii kee maan ta'in seeratti dhiyaachuun barbaachisaadhuma anis akkanatti nama nan garuu waaqayyo kara ba'aas isaaf hafalu saba oromootiifis kara ba'aa hafalu garuu amma morma isaatti liqinfameera namichi kuni it is a matter of time. Oromo, I want you to stay positive. I want you to stay focused, positive, hopeful. Keep the hope alive. Keep the hope alive. Gaaf abdii kutattan. If you lose hope, that is when you are dead. That is when you lose the war. Kanis lola kana losing gotani, warana kana kanis losing gotani, kapso kana kaninu losing goni, gaaf abdi kutannan nu keessa sent. Keep the hope alive. Yerona kasi tayi numa killensa kana keessa waabdadhu miti. Akka dhala Oromoo tokkotti immoo waan gochuun sirra jiru godhi. Akka dhala Oromoo tokkotti. Taajjaba safuu taajjaba ati waa godhaan jirtu taanaan. Kana keessatti ga'ee fudhattee saba keef dhaabataan jirtu taanaan qeerroo madaa'if akkamsiisaan jirtu taanaan isa du'e awwaalchisaan jirtu taanaan waraana kee jabeeffataan jirtu taanaan karaa adda addaa kun akka warra seenaa jimjimoo gargaaraan jirtu callumatti yaajtee taa'aa jirta taanaan yaati ati seenaanuu si taajjabde waaqayyollee Israa'eliin kan oolchuu hin kaasaa jedhamti Mardokaayi
miti waaqayyo Israa'eliin kan oolchu jedhe macaafa qulqulluu keessatti hin kaasa waaqayyo Aster yoo kanan gootu ta'e atiif manna baakee garuu jedhe hin badduudhe seenaan qabdan mana keenya keessatti ati yoo teesse amma waa godhaan jirtu saba keef yoo ta'e wa'iif yeroo kanaaf Ameerikaa keessa si kaa'e waaqayyo yeroo kanaaf Ameerikaa keessa si kaa'e maaliif Ameerikaa keessa si kaa'e potential akkati qabdu waan beekuuf finance akkati fiduu dandeessu waan beekuuf saba keef iyyachuu dirmachuu qallabuu isa madaa'e akkamsiisuu isa du'e awwaalchisuu yeroo kanaaf as si kaa'e waaqayyo akka Asteriin fuudhee mana mootummaa keessa du'a saba Israa'el irratti dhufu halkan tokkotti seenaa jijjiirsisee haamaa akka fannisiise waaqayyo yeroo kanaaf Ameerikaa keessa si kaa'e yeroo kanaaf Yuurooppi keessa si kaa'e saba keetiif gaachana saba keetiif da'oo saba keetiif gargaarsa saba keetiif abbaa ijoollee abbaan akkamsiifachuu hin dandeenyeef abbaa ijoollee haati akkamsiifachuuf awwaallachuu hin dandeenyeef abbaaf haadha taate yeroo kanaaf as si kaa'e waaqayyo islaamas ta'e kiristaanas ta'e I don't care waaqayyo kee inni itti amante yeroo kanaaf as si kaa'e yeroo kanaaf hojii sii kennee horii harka kee keessa kaa'e yeroo kanaafitu hojii sii kennee jireenya sii kennee qeesii kennee yeroo kanaaf as si kaa'e waaqayyo gargaari kara hundumaan irratti qooda fudhadhu adaraan siin jedha yeroo kanaaf as si kaa'e yootin goone Oromooni yeroo fudhata malee bara fudhata malee hin bilisooma biyya isaas hin deeffata lafa isaas hin deeffata atiif maatiin kee atiif qeen kee garuu seenaa Oromoo keessatti seenaan qabdan galmee Oromoo keessatti seenaan maqaa sin dhooftu hin jirtu consumerii jedhamtee hafta contributorii hin jedhamtu seenaa Oromoo keessatti gumaachituu hin jedhamtu nyaattuu duwwaa jedhamtee hafta seenaa Oromoo keessatti you will be forever recorded as a consumer not as a contributor Sigala wantin jedhe seenaa Oromoo keessatti waa godhaan jirtu yoo ta'e ati you will be documented as a consumer never as a contributor afaan keetiin illee haa ta'u waan positive haasa'uun iyyuu contributionii guddaa fi dabar waan jibbaa waan lolaa dhiisanii waan tokkummaa waan gumaachuu akka koo kana jajjabeessuu saba keenya jajjabeessaa saba koo jajjabeessaa jedha waaqni keessan jedhamne raajii Isaayyaas keessa jajjabeessaa saba koo jajjabeessaa jedha waaqni keessan sin jajjabeessa dhugaan sitti waaqayyo si wajjin jira saba Oromoo waaqayyotu si wajjiniin jira waaqayyotu si moosisa lolli kun kan waaqayyoof kan haqa uummata Oromoo warra deemsisaniiti lolli kun kan kooti jedhe waaqayyo Israa'eliin lolli kun kan waaqayyo keenyaati hin moosisa waaqayyo ati garuu yoo lola kana keessatti qooda fudhattee saba keefi da'oo gaachana gargaarsan taatu yoo ta'e atiif manna abbaa kee seenaan qabdan Oromoo keessatti hingaa waggaa 20 cal jennee teenya siyaasa keessaa baqannee itti seenii hojjedhu amma wangeelli sin dhowwu wangeelli na dhowwaa itti fana yaaddee yoo jette ila am willing seera uumamaa hamma kakuu aaraatti keessa sin deemsisa wangeelli akka sin dhowwini kiristaana taatee sabaruu yoo barbaadde warra sobaan xibaartee wangeela tun beekin wangeela labdu hin dhaggeeffatinaa warra akkasii dhugaadhaan isinitti hima wangeelli keenya wangeela moo'ichaati wangeelli keenya wangeela bilisummaati birmaduu takka jiraattaniif Kiristoos birmaduu sin baase jedha birmadummaan sun birmadummaa cubburraa afuuraati birmadummaan suni physical birmadummaa physically birmadummaa mentally spiritual from sin birmadummaa birmadummaatti akka jiraattuuf qaamaaf hafuuraaf sammuuf lubbuun jireenya biyya lafa birmadummaatti akka jiraattuuf Kiristoos birmaduu sumaas warri islaamaa dhiifama naa godhaa kiristaana kanatti sabbakuun irra jiraatan noose birmaduutti akka jiraattuuf Kiristoos birmaduu si baase attamittiin nama waaqayyo godhee si uume ati nama sana miti na ta'ii garba koo ta'ii namaa gadi ati sanyii namaa keessaa sanyiin kee sanyii gadiiti na jala jiraadhu siin jedhe nama jedhee sa waaqayyo si uume ati nama miti bishaan keessaa si baate siin jedhu attamitti fudhattee jiraatta waan waaqayyo siin jedhe nama sirraa mulqu qawweedhaan iyyuu yoo ofirraa deebifte seerri si gaafatu maaltu jira amma dhugaadhaan isin gaafadha ati nama miti bishaan keessaa baate sanyii galaana keessaa baate sanyii qurxummii keessaa baate ati nama miti sanyiin kee sanyii namaa gadiiti afaan kee naasayin afaan kee afaan namaa miti atamame Oromoon taa ittiin gaafanne waaqayyoonis Oromoo gadhiina uume ittiin gaafanne waaqayyoonis gadi baatee Oromoo taatee of argite sanyiin kee sanyii namaa miti hamma namaan geessu sanyiin kee sanyii namaan guuttuu isa waaqayyo nama jedheessu warra akkas undermine si godhu
yeroo sana sinna kabana sinna sitti qaba yoo jette ani isa akka tibaatiin beeku isa akka dhalatte Kiristoos keessa dhalatte yoo ta'e warri Kiristoos keessa dhalanne isa kanan beenu Kiristoositti warri lammaffaa dhalanne birmadummaa beena birmadummaatti jiran birmadummaa isa kana fuura isa kan foonii isa kan sammuu isa kan qaama isa kan biyyaa isa kan lafaa isa kan waaqa hunduma isaa hammaarrannee jiraanna isa kana wangeelumaan dubbachuu barbaadeera of duraa fixaan jira yeroo ma furadhee namoonni yoom akkan dubbadhu poostii gochuun barbaada Facebook irratti maaluma jedha wangeelli waa mirga keenyaaf falmachuu kakuumoo faadhaan maka kuhaaratti keessa deemuun barbaada dhugaadhaan isinitti man yoo akka itti wal barsiifne malee baraan jiru amma yoo keessaani kiristaana taatanii kiristaanni garbatee jiraachuuf waamame kiristaanni ajjeefamuuf waamame kiristaanni nama ka abbaan barbaade hebootti dha'uuf waamame kiristaanni ani kiristaana warra goota warra lolu leencaa hojii warra wallaansa wal qabeen beekan abidda keessa leexee abidda hojii warra wallaansa wal qabeen beekan dileen kiristaana keetan beeka malee kiristaana barbaarraa akka keetii abbaa barbaade daggafaa yeroo warri barbaade abbaa barbaadu daggafu immoo wangeelaan namas faraarratu an kiristaana akkasii hin beekan wangeela keessaan dhalanne warra akkasii wangeelli goota dhalche wangeelli sabboonaa dhalche wangeelli goota dhalche dhugaan sitti man gootota amantii dhaqee dubbise gooriid gootota amantii warra mootummaan sodaanne jellaadhaati mootummaan ana warra ittiin jedhan warra akka Yohaannis Cuuphaa maal ittiin jedhe beekta haadha manaa obboleettii isaa dhaqee jalaa fudhate Heroodis haadha manaa obboleessa isaa haadha manaa obboleessa isaa dhaqee humnaan irraa fudhate haadha manaa godhate Yohaannis gadi ba'eetu namicha nana jedhe obboleessa kee irraa haadha manaa isaa fudhachuun kee Waaqayyo durattis nama durattis jallaadhaati nama jallaanana yakka hojjettati nama yakkamaa nama haadha manaa namaa kan namarraa fudhattu ittiin jedhe Yohaannis Cuuphaan badifrat lanigus wangeelli goota akkasii dhalcha warra moototatti dhugaa dubbatan wangeelli parpaarraa akka keetii cal jedhe waan barbaadu na am sorry akkas jechuu koote lunna sodaattu hin dhalchine wangeelli goota akka Yohaannis faa dhalche warra Heroodisitti fuulaan dubbatan wangeelli warra akka Phaawulos faa dhalche ani Roomaadha ani Birticha waan isin sodaadhu hin qabu warra jedhanii gootummaan dubbatan dhalche wangeelli come on nama akka wangeelan beeknetti nutti naasina we read our Bible we understand our Bible kanaafi jabaadhaa dhugaa isiitti ma haqa qabna dhugaa qabna waaqni immoo lafa dhugaan jiru jira dhugaan immoo gama keenya jirti kanaaf hin injifanna kiristaanonni be empowered keessumaa warra kiristaanaa be empowered wangeelatu indaa'um goota ta'ee lola kana dursee fuula dhaabatee kan lolu yoo jiraate namoota waaqayyooti indaa'um dura goree dhugaadhaan isinitti ma wangeelli qawwee baachuu nama warra jedhantu na dhawu warra jedhan tokkotu jira wangeelli sitti qawwee baachuu biyya kee defendi gochuuf kanaaf kiristaanonni wattaaddaroonni Oromoo hundi Ameerikaa hundinuu mootummaa waaqayyootti hin galanii loltuun Itoophiyaa amma makalaakaa keessa jiranii mootummaa kanaaf hojjetanii kiristaanota isaanii warra cigaa mootummaa waaqayyootti hin galanii which gospel do you preach dubbiin lafaa dubbiin daangaa dubbiin biyyaa qawwee miti boombiyyuu nama baachisa you kidding me lafa namarraa fudhadhe miti lafa waaqayyo na eegeen protecti godham ati waaqayyo anaanuu na tuffata daangaa koo hin kabachiisu daangaa waaqayyo naa kenne hin kabachiisu yoonte anaanuu na tuffata waaqayyo daariin ni naa kenne lafa ni naa kenne qeen ni naa kenne mana ni naa kenne amma dhufanii haadha manaa koo fi ijoollee koo na jalatti daffaruuf yookaan yoon taayilaalee waaqayyo abbaa manaa si godhe protectorii mana kanaa godhee si kaa'ee si jalatti ijoollee kee haadha manaa kee ajjeesuu dhe anaanuu na tuffata waaqayyo dhugaadhaan isinitti hima kanaaf nama mana kootti dhufe haadha manaa koo fi ijoollee kootti dhufe waan mana keessaa qabu buttoo gajaraa haaduu kilaashii yoon qabaadhe shugguxii yoon qabaadhe fudhadheen gaditti ba'an haadha manaa koo fi ijoollee koo defending godhan isaanirra darbee immoo eenyu kan hin defendi godhu saba koo society koo community koo this is a God given right garba wangeela namooti garbuma ta'an jiru wangeelatu bilisa isaan baasuun irra ture garmalee hubachuurraa kan ka'e wangeelumaaf garba kan ta'an jiru no bilisa si baasuuf dhufe dubbiin waaqayyoo kan hundumaa jala you need to learn how to defend yourself this is what my Bible teaches. And keessanii san barsiisu yoo ta'e isin waldaa tokko banadhaachi ta'a malee ani isinii wajjin waldaa keessa sin taa'u waldaa keessanii sin dhufuan. Ani kan kootta namana I defend my family. Family kee defendii gochuutti hin amanta yoo ta'e family kee haadha manaa keef warri dhiiraa haadha manaa keessaniif ijoollee keessan
yoo hattuun itti dhufe nama ajjeesu itti dhufu difeendii gochuutti namantu yoo ta'e biyya keef daangaa keef Oromiyaa fi Oromoo difeendii gochuutti akkamitti namantu maatii too walitti dhufe community taa community too walitti dhufe hawaasa too biyya taa akkamittiin mana keef yoo haadha manaa koo fi ijoollee koo abbaan barbaade dhufe yoo waa godhee waaqayyoo eeguu an defending godhu jetta yoo ta'e atiif ani karaan keenya tokko miti ani eegi tiksi take care godhi kunuunsi guddisi jedhee haadha manaa koo fi ijoollee koo natti kenne waaqayyo at by all means necessary I will protect them qawwee na ta'u haaduu na ta'u gajaraa na ta'u dullaa na ta'u namni balbala koo kana ijoollee koo haadha manaa koo daffaruu dhufnaani I will die on the door before he gets in I will die on the door atun ana ajjeesee balbalarra na kaayee ollita malee ollitu mana koo waaqayyo misikrii kooti ana balbalarratti na ajjeesee ergin du'ee booddee miilla isaattuu cicceetanii akkan qabadheetti du'a malee ollitu mana koo kanatti namanta yoo ta'e Oromiyaa difeendii gochuu maaltu si dhowwa isa soo waaqayyotu si kenne yaa ittafa Oromoo taatee sanyii namaa taatee dhalatta ishi sanyii namaa keessaa immoo sanyii Oromoo taatee dhalatta ishi afaan keessaa immoo afaan Oromoo haasofta ishi akkas jedhee toora gasheena uumeem isan na fide amma Oromiyaa haasofsiisi jedheera waaqayyoon mamalkachaa galcheeraan Oromoo godhina uumi jedhee an mamalkachaa galcheera waaqayyotti ma akkaman godh of keessaa baasee gatee Amaara ta'u you kidding me maal amma me akkuma Oromoo ta'uun keenya yakka ta'e nutti godhaa jiraam namni keessuma ba'e Oromoo godhina uume dheen gaafanne afaan Oromoo haasofsiise dheen gaafanne inni immoo akka itti na uumeennaani atiyaa sanyiin kee sanyiin hamma sanyii namaan geessu sanyii keessaa sanyii gadiiti afaan kee haasoftu maqaa Oromoo nan baafatanii gabra Kiristoos gabra Qidaanee gabra maaloo ta'inaan jedhan kana fudhachuun narra isa waaqayyo ittafa akkas ta'e aladhu akkas ta'e uumami akkas ta'e jiraadhu sanaan jedhe dhiisee isa namni humnaan narra kaa'e humnaan ofirraa deebisuutu yakka amma waaqayyo akkamii uumaman isa godhee uume irratti dhiibbaa goota jedhee isa dhiibbaan irratti godhu rukutuu dhiisee ana ofirraa deebisu dhufee na rukutaa waaqayyo anaan naan mormaa waaqayyo isa mirga uumamaa inni naa kenne difeendii godhu anaan na komata anaan na lolaa waaqayyo dhufe waaqayyo kana maal godhe namni qabalee liqaan bariisee namni kana waaqayyo he is the God of heaven and the earth he is the God of principles he is the God of heavens waaqa guddaadhaan waaqni kun waaqa qabalee keessa deemee akkati yaaddu seete waaqayyo kana he is almighty alpha omega el shaddai adonai kan gitu kan hin argamne waaqaaf lafa uume kan akkasaa kan hin jirre ogummaan beekumsaan kan akkasaa waaqa guddaa kana akkuma inni akka keetti yaadutti lallabdaala kanaati waaqa guddaa mana ga'u kana hammuma akka keetti yaada sammuu kee ishee xinnoo angoolii kee ishee xinnoo kanaa yaada waaqayyo akkuma keetti laalaa waaqayyo si'i kan waaqayyoon tuffachiise waaqa guddaa kana fuute kioskii keetti galchan namoota saba koo defend your family your value your rights daangaa kee lafa kee biyya kee sanyii kee qomoo kee sammuu kee kiristaana ta'u islaama haa ta'u Buddha haa ta'u qaalluu haa ta'u ilma Oromooti you defend them you take care of them that is what we fight for atu namni biraan nuun jedheen anaarsonaan garuu warrumti wangeelli nuu galeera baay'ee beennaa hubanne jedhan kun yeroo isaa waa balleessanii baay'ee na gaddisiisa cal jechuun wallaalummaa miti jamaa mee mataama gadi qabatanii jiraachuun gaarii jechuun wallaalummaa miti waan qajeelaa haasa'u irraa dudduubatti deebi'uun dura hin jiru ani kiristaanonni baay'een gadi baatanii akka haasoftanii barbaada I want you to come out ifadhaa namoota naannoo keessan dubbiin waaqayyoo kan hin jiru kan du'aa jiru nama keenya bar warri maa እናንተ እንደዚህ ትላላችሁ እንደዚህ ትሰብካላችሁ warri nuun jedhu eeyye maaliif hin jedhani eenyutu du'e kan isaanii ለምን አይሉም እነሱ biyya nagaa fi biyya isaanii nagaan jiraachifatanii lola daangaa keenya irratti geggeessu mana keenya irratti lola geggeessu isaanoo nagaan jiraatu maaliif hin jedhan maal isaan min attu maal dhaban isaan maal miidhaman isaan kan du'aa jiru nuyi kan miidhamaa jiru biyya isaanii nagaan jiraataniitu Oromiyaa dirree lolaa godhan Oromiyaa dirree dhiigaa godhan Oromiyaa dirree du'aa godhan Oromiyaa dirree jireenyi namaa keessatti barbadaa godhan qe'ee isaanii qe'ee nagaatti eeggatanii Tigreen qe'ee ishee nagaatti eeggatte warra Amaaraa qe'ee nagaatti eeggatanii sabaaf sablammii xixinnoon illee Guraageen Walaayittaan qe'ee isaanii keessa nagaan jiraatanii dirreen lolaa dirreen dhiigaa dirreen du'echaa Oromiyaadha cal jennu haduu namni keenya torban lama keessa nama 200 wayi du'eem tisiisan jenne kanniisan jenne soonsan jenne bineensan jenne nama 200 wayi du'eem torban lama darbi kana keessatti erebe እግዚአብሔር dhugaan adaraa waaqayyo nu uume
ofiisaanii lafa isaanii nagaatti jiraatanii Oromiyaa dirree lolaa godhani. An kan keessa kan nagubu keessa isa. Kan nagubu keessaatu attamitti ilmaan bilxiginnaayyuu haa taatu. Bilxiginnaayyuu haa ta'u. Amaarri nagaan jiraate, Tigireen nagaan jiraate, Walaayittaan nagaan jiraate, Guraageen nagaan jiraate, lafi Oromoo duwwaan dirree lolaa yeroo ta'u attamitti garaan isaanii rafee bula. Doktora Baluu mootummaa bilxiginnaa keessa jiran Oromoon kuni attamumatti meeddoon dunuu nagaadha. Oromoomti duwwaan yeroo akkas tumamu kana waan barbaachise yoo ta'u akkamitti akkas ta'a wanti jedhu akkamitti garaama isaanii keessa darbuu dadhabe kun. You know? Kanaaf cal jennu kan du'i nuyi. Kan cal jedhaa jedhamus nuyi. Kan du'ee barbadaa'u. Kan fayyaatti ija keessaa baasan. Kan marumaan keessaa mucaa daa'ima baasan. Kan dubartii ulfa ajjeesan. Kan sheekaa guddaa haadha manaasaa wajjin wal biratti ajjeesan. Nama keenya nuumaan immoo cal jennu falmachuu dhiifnu haasa'achuu dhiifnu. Bilxiginnaa mayyuu ta'a. Ijoolleen bilxiginnaa taatanii jirtu keessa. Ameerikaa kana keessas, Yurooppii kana keessas baay'ee. Mee suma tokkoof eeyyee abiyyiin jibbitu kanaaf akka godhattu maaloo waan barbaaddanu nuun jedha. Waanti nama du'uu kun waan tokko sitti hin dhaga'amu. Oromoomti du'u kun. Moo isaan shanee tajjeese. Silaa shanee akka namaati namni tokko dur waldaa keessaa yeroo beektan waan barbaadan balleessanii seexanata akkas na gochisiise. Seexanatu akkas xinanna gowwomsee seexanata akka na gochisiise. Balleessaa fi balleessanii namoonni waan barbaadan balleessa seexanumatu mataa na seexana akka na balleessa. Maaliif namni hundi nama yakkarra kaa'uu barbaada ka. Nama yakkarra kaa'u ofiisaa responsibility fudhachuun barbaadu namarra yakka kaa'uu barbaada. Namarra yakka tuuluu barbaada. Ijoolleen bilxiginnaa. Isana mee nuttaaraas. Yookaan isin warra Wallaggaatti shaneetii nuun jedhaasi yookaan Arsiita akka godhee jedha Baalees maqaa waan barbaade ta'u. Mee waamti hafi hafa'u. Namummaamti dhala namummaa dhalumti namummaa Oromoon keessan yeroo akkas du'u. Dhiigi keessan lammiin keessan. Jaallachuu dhiisaa attam jaalladhaa biyyiin. Oromoomti akka keessanii kun yeroo du'u waama tokko isinitti hin dhaga'amu you don't feel it. Waama tokko finkichin jedhu jaalalli abii amma kana isin maraachee ija isin jaamse jaalalli dhuguma ija nama jaamsa. Amma intala durbaa yeroo jaallatan yeroo dargaggoo amma nu fuunee abbaa ijoolleeti yeroo ganaa jalqabanii ijoollee durbaa jaallatanii reefu girlfriend wayii qabatanii reefu jaalalirraa nama qabu. Waan tokko namatti mul'atu miti. Siya tokko jaallattanii naan waan tokko iyyuu nagartan jaalalli jaamaadha isa jedhan sana. Jaalalli jaamaadha. Hamma kana isin qabee abiyyirraa kan waa arguu dadhabdan. Du'a kana kan arguu dadhabdan. Hammuma kana jaalalli isin qabee du'a kana ajjeechaa kana hidhaa kana ammayyuu inni sirriidhaa yeroo jettanii an bamina imroono sammuu maaliitiin kun hamma kana sammuu dhabna abiin akkasin jaalalli irraa isin qabee nu qabee ture garuu du'a kanaaf ajjeechaa kanaaf hidhaa kanaaf tonkolii kana gaafa garuu maal kun sirrii miti jenne maaloo jamaa come on think about it you guys ninja think about it jalladhan la abiin jaallachuun waan tokko bilxiginnaa jaallachuunis waan tokko garuu jalladhan jallaa jechuun hamaadhaan hamaa jechuun du'aan du'a jechuun hidhaadhaan hidhaadha jechuun mikinaata tuumuu dhiisanii justify gochuu dhiisanii saaba kana godheef kana godhee kaa saaba kana godheef hidhame kaa saaba kana godheef ajjeefame kaa really olaantummaa seeraa kabachiisuun nama hiriira ba'e ajjeesuudha namni ko gadaa'im bihoon firdi beetu wasadaal bakka seeraatti mana murtiitti geeffama malee street irratti ajjeefamu namni kanaaf jabaadhaa saba koo aarree yoo dubbanne iyyuu yeroo hundumaa simmeetiin inaasoo jechaan dhufaa as ga'e garuu simmeetii maayilaasaa dhifamanaa godha jabaadhaa garuu immoona inni kun shakkiin qabu haqii lafa haqa jirtutu moo dhugaan yeroo fi hin kakkabalamtii lafarra dhiitamtii olii gadi ari'amtii dhugaan garuu hin mooti dhugaan ilmoo waaqaa waan taateef Oromoon akkas jedhamti dinqiidha jechi kun dhugaan ilmoo waaqaati. Truth is the son of God jechuudha. Wangeelaa wajjin walii gala kun wangeela nuyi itti amannu. Dhugaan Kiristoosii jennani. Kiristoos immoo ilma waaqayyooti jennani. Dhugaan ilmoo waaqaati jedha Oromoon. I don't know wangeela keessaa fudhatana ta'u akkamitti kun akkas ta'e is amazing. Jechi kuni is a powerful saying. Dhugaan ilmoo waaqaati.
Waan naasee kana keessatti namoonni yoo natti mufattan dhiifama guddaa naa godha. Jaalalumaan saba koof qabuufan dubbadha. Dubbachuudhaa dudduubatti hin deebi'u. Nama hundumaa immoo akkan hin gammachiifne nan beeka. Nama hundumaa immoo akkan waan garaa isin cibsu akka hin haasofne namas garaa cibsuuf immoo naasawan dhugaan beekuun sabni keenya of qopheessuun sabni keenya dammaquun sabni keenya qabsoo taanuuf of qopheessuun qabsoo taanuuf of ijaaruun qabsoo taanuuf of qopheessuun barbaachisaadha jedhee waan namanuu dubbii barbaachisaa naase warra dudduuba seenaniif duwwaa dhaafanii jecha laayinii ishee dhumaa kana dubbadhee fite Oromoon qarreen qeerroon Oromoon amma qabsootti jiru kan inni qabsaa jiruu fi OMN'n bansiisuuf miti Jawaarin hidhaa eegsisuuf miti obbo Baqqalaa hidhaa eegsisuuf miti Abaawoo hidhaa eegsisuuf miti Oromoon kan inni qabsaa jiru Jawaarin Prime Ministerii godhachuuf miti Baqqalaa Prime Ministerii godhachuuf miti obbo Daawud Ibsaa Presidentii godhachuuf miti kanaaf qabsaa hin jiru Oromoon maaliif qabsaa Oromoon ishee kana duwwaa qabadhaa naa baa keessaa gaaffiin Oromoo gaaffii ofiin of bulchuu gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu gaaffii walqixxummaa gaaffii dimokiraasii gaaffii abbaa biyyummaati hamma gaafa kun guututti qabsoon Oromoo itti fufa biyya alaa biyya keessaa iddoo hundu gita mootummoota Ameerikaatti guutaa mootummoota Yuroopaatti dhiibbaa gaggeessuun irratti qabsaa'uun biyya keessaa qeerroo qabsaa'uun biyya keessaa uummata Oromoo qabsaa'uun hamma waantootiin lafa naqe gaaffii ofiin amma gaafa of bulchinutti hamma gaafa hiree keenya ofiin murteeffannutti hamma gaafa walqixxummaa dimokiraasii biyya Itoophiyaa sana keessatti finnutti yookaan independent Oromiyaa keessatti finnutti hamma gaaffii abbaan biyyummaa keenyaa deebi'utti qabsoon Oromoo itti fufa. Isa kanaafi komiitii godha Oromoon hundinuu kana gootanii hojii keessanitti deebi'uuf hin qophaa'ina. Gaafa kun bakka ga'ee bakka jireenya koon jiraadha hin jiru kun hamma gaafa abbaan biyyummaa keenyaa mirkanaa'utti. Horaa bulaa Naajiraadha viidiyoo kana mee akkuma sirra jirtan hundi keessan al tokko wal gaati sheerii godhaa namni hundinuu dhaga'u sheerii godhaa adiraa yoo wal dhageessifnetu namni hundinuu dhaga'a meeseejiin kun nama bira ga'u turre jira gar tokkotti qalbiin yaadi namootaa saba keenyaa luucca'aa gar tokkotti cimaa akka dhufuu fi walii dabarsuu nu barbaachisa viidiyoo kana akkasii walii dabarsita hin barbaada namni waan xixinnoo isaaniitti nu gowwomsuudhaan OMN banuudhaaf torban lama sadii jee tokko booddee ka'anii hidhamoota gadhiifna yoo jedhan namni kanaan excited ta'e Oromoon kabaroo fudhatee addabaabaatti sirbuudhaaf akka hin baane kaayyoon keenya galmi keenya mirga ofiin of bulchuu lafa keenya deeffachuu dimokiraasii hamma kun hin guunnetti kabaroo fudhannee mandarara hin baannu kabaroo fudhannee sirbaaf hin faannu waan arganne hundumaa kiisii kaa'annee galma keenya isa guddaadhaaf qabsoo keenya itti finiinsinaa fayyaataa share godhaa please atun deemin share godhaa viidiyoo kana akkuma fixaniinis share godhaa fayyaataa yoon isin gaddisiise dhiifama guddaa isaan isin kadhadha naa jiraadhaa kan hidhame nuuf hiikamu kan dhukkufate nuuf fayyu biyyi keenya mirgi keenya lafti keenya nuuf deebisu waaqayyoonni waaqaaf lafa uume gara keenya goree nuuf lolu weekendii gaarii qabaadha